Nalaa'u akkam jirtu Tasfaayeen jedhama. Eksellii kanaan dura Afaan Oromootiin akkan barsiisu waadaa seeneen ture. Viidiyoo sanatti fufnaa kun viidiyoo lammataati. Ekselliin isaammaa banamee argitan kanadha. Akkuma duraan jenne Ekselliin paakeejii Office jedhamu kan Microsoft uume raabsu keessaa tokkodha. Ekselliin maqaa biraa spreadsheet jedhama. Spreadsheet wanti inni jedhamuuf gatii wanti nuyi barreessinu bakkoottan kana yookiin maaddee jedhaman kana iddoo tokko tokko quba qubaatti gatii babarreeffamanii fi gatii bittannaanii barreeffamanii fi akka jecha tokkotti yookiin akka lakkoofsa tokkotti hin barreeffaman inni kunii fi inni kun garaagara ta'anii barreeffamu inni asitti barreeffamu inni asitti barreeffamu jechuudha. Akkamittiin Eksellii kana banna kun akka iddoo kana akkamittiin geenya kan jedhu har'a viidiyoon irraa iddoo kana ga'uudhaaf kana balleesseen isinitti agarsiisa. Karaa adda addaatiin banuu dandeenya. Tokko yoo sila karaa gabaabduu kana short cut jedhamtu kana yoo uumneerra ta'ee yoo jira ta'ee karaa kana banuu dandeenya. Yoo kanarra rukunne hin banama jechuudha. Al tokko yookiin al lama kun banameera. Kana irraa rukunnee guddisnee akka silaatti dhufna. Yoo kun hin jiru ta'ee karaa adda addaa karaa akka tokko karaa dalalaa tokko as karaa iddoo kana barbaaduudha. Kana rukunnee asitti Excel jennee yoo barreessine Excelliin asitti dhufa jechuudha. So karaa kanaan banuu dandeenya. Ammas isarra jiru kun isuma sila dhufne sanatti dhufna. Bannee guddisna. Kun karaa lammaffaa ta'uu isaati. Karaan kan biraa kanarra rukunna. Start menu kan warri Windows 8 ol qabdan 8 fi 10 qabdan kana qabaattu. Warri 7 qabdan garuu waan fakkaatu waan biraa iddoo kana kan jiru start yookiin akkuma kun maqaan isaa jiru start akka jedhu yookaan start waan jedhu qabaattu yookaan mallattoo biraa qabaattu isarra gaafa rukuttan waan kanatti ni dhufa. Asitti akkuma sila as karaa gabaabduu kana short cut kana kan uumne akka uumne asirratti kanas uumuu dandeenya. Sinittanii malaman isaa yoo balleessa akkamittiin akka uumamu. Yoo kanarra rukunne ammas Excel kana banuu dandeenya jechuudha. Kana fi kana yoo argachuu baanne iddoon inni jalqabaan jiru iddoon jalqabaan Exceliinitti kuusamee jiru karaa gabaabaan inni asirraani yoo kanarra rukuttan all apps asirra rukuttanii booddee asitti argattu Excellii. Inni kun iyyuu warra dhiyoo baname keessaati garuu inni sirriinni jalqabaa Excelliin jiru as keessa jira. Asii argannaa jechuudha. Warra kan akkamittiin akka uumaman isinitti agarsiisa. Hundumaa isaa balleesse jalqaba kanan balleessa. Unpin from start badeera. Isa kanas nan balleessa. Yoo jarri kun lamman iyyuu hin jiraanne akkamittiin akka argannudha. Amma asis hin jiru. Asis hin jiru. Karaan sadaffaa kan biraa tokko yoo faayilli biraa jiraate faayila Excelliidhaan uumame kan biraa yoo jiraate Excelliidhaan warra kun hundisaa yoo Excelliidhaan uumamani karaa kanaan banuu dandeenya. Fakkeenyaaf faayila kana eeggiin banee booddee kan hin banu faayila duraan barreeffamedha. Garuu ani faayila kanatu hin taane guutummaa kanaan banuu barbaada. So kanaaf as dhufeen faayila achi booddeen dhufeen new Excellii haaraa jechuudha. Excellii isa sila baname isa faayila jiru hin taane achi booddee gaafa kana rukutu akkuma sila arganne faayila Excellii iddootti barreessuu dandeenyu haaraa bannaa jechuudha. Kanattis hin deebisa yoo as hin jiraanne yoo maal akkam goona akkamittiin banuu dandeenya. Kana asitti short cut jedhamu yookiin karaa gabaabduu jecha sirrii isaa ammaaf hin arganne yoo argadhe isiniif hin fida. Karaa gabaabduu kana fiduudhaaf maal gochuu qabna asittis wanti nu goonu kanadha.
iddoo isaa iddoo jalqaba jira jenne sana deemna. Iddoo as deemnee maawuzii ishee ittiin sochoosnu kana mallattoo hantuutaa qabdu kanas maqaa biraa isiniif hin barbaada. Ishee kana gaafa dhufnee irra geenyu karaa harka mirgaarra jiru gamasee rogasee harka mirgaarra jiru gaafa rukun kan achi as baasnu. Kana gaafa achi as baasnu kana argina kun yoo kana pin to start jenne iddoo kanatti finna jechuudha. Iddoo kanatti finna, jira kanatti finna. Isinitti agarsiisa. Exactly iddoo kana dhufuu dhiisuu danda'a garuu akkamittiin akka dhufuu danda'u akkamittiin akka bu'uu kan danda'u asii dhufnee pin to start menu maaliif kuni startiidha waan ta'eef gaafa as rukunnu kunoo as jira. Achi booddee gootootnee iddoo barbaanne kaa'achuu dandeenya. Yookaan iddoo saaxilaatti iyyuu deebisuu dandeenya. Ifama. Baname iddoo saaxilaatti deebi'uu dandeenya. Kana gadis guddaa, kana gadis xinnoo gochuu hin dandeenya. Amma kuni medium giddu galeessadha. Xinnoo goonee akkanas gochuu goone yoo kun hin guuta ta'e yoo dirreen kun hundi isaa guute warra kaan finna ta'e xixinneessinees kuufachuu hin dandeenya jechuudha. So amma gara giddu galeessaatti hin deebisa. Akkanattiinidha. Asitti akkamitti fiduu dandeenya? Karaa lamaan fiduu dandeenya. Tokko isuma amma dhufe kanarraa gaafa asirra more iddoo jedhu dabalatarra iddoo jedhu gaafa as finnu pin to task bar. Task bar inni isa jedhamu dalgee gurraacha kanadha. Wanti nu hojjennu iddoo akka dafnee safiinsaan banannutti barbaacha kana hunda keessa akka hin deemne akka nu gargaaruuf kan nu godhu iddoo itti kuufannudha kun. Kanaaf gaafa pin to task bar gaafa jennu ilaalaa gajjallaa sana. Gaafa irra kun kunoo asitti arganna jechuudha. So karaa kanaan karaa asirra rukunnee yookaan asirra rukunnee yookaan immoo iddumaan isatti tuulamee jiru rukunnee even kanarra rukunnee banuu hin dandeenya. Warra dhiyoo banaman keessaa warra yeroo baay'ee banaman keessaa iddoo jiru iddootti arganne banuu dandeenya. Yookaan akkuma sila jedha faayila kan biraa bannee faayila sana biraan banachuus hin dandeenya jechuudha. Hedduu galatoomaa. Kana caalaa gara keessaa iddoo Excelliin kun itti kuusame keessa deemtanii warri yoo admin qabaattan adminii yoo qabaattu taatanii sanaan illee banuu dandeessu. Garuu sun barbaachisaa miti isiniifi. So run as admin yoo jettanis banuu dandeessu. Idduma kun itti kuusame illee deemtanii kompiitara keessa as iddoon itti kuusame as keessa illee dhuftanii asirraa illee banuu dandeessu. Garuu kana yaalinaa yoo kompiitara akka gaariitti beekuu hin dandeenye mi'a kan biraa of dura balleessuu dandeessu. Waan hundumaaf iyyuu karaa amma argame kanaan isinitti agarsiisa kanaan Eksellii banuu hin dandeessu jechuudha. Eksellii bantanii booddee kan isin argattan workbook 1 yookiin immoo gumii balee kun balee tokkodha. Balee tokko sheet 1 gumii balee jechuu dandeenya. Workbook jechuun workbook jechuun book 1 akka kitaaba tokko jechuudha. Akka fuula adda addaa itti dabaluu dandeenya. Achi booddee balee tokko balee 2 kun immoo akkuma gumii balee tokkotti yookiin gumbalee jenne gumii balee tokkotti gargaaramne kana achi booddee iddoo barbaadnu irratti iddoo itti barreessinu kana argannaa jechuudha. Kana yeroo biraa itti deebina. Viidiyoo kana asumarratti dhaabaa. Galatoomaa. Akkas leenjiin kun isin dabarreef subscribe godhaa, like godhaa. Galatoomaa. Guyyaa gaarii, guyyaa eebbifamaa nagaatti.